Bilbilli isinitti fayyadamaa jirtan yeroo tokko tokko isin harkatti goggogee ni hafa akkasumas yeroo namni isiniif dawwale akkuma iskiriin irratti argitan kanatti iskiriinni isaa dhaameenni gurraacha jechuudha yoo nama jalaa kaasna jettanillee nama san argitanii jalaa hin kaastan jechuudha iskiriinni isaa ni gurraacha sakandii takkaaf yookaan daqiiqaa takkaaf goggogeetuma achumatti hafa ni oowwa ammallee bilbilli isin harkaa qabdan yoo rakkoo akkanaa kana kan isin mudatu ta'e furmaanni isaa kunooti otoo fagoo hin deemin jechuudha viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe kan namni hundinuu itti haajamu yeroo amma kana akkuma beekamu silkiin orjinaala hin ta'in illee jechuudha akka ajaa'ibatti oowwitee harka nama gubdi yoo daqiiqaa muraasa itti fayyadamtee ni allagi jechuudha bilbila allaguuf walumaa galatti viidiyoo guutuu isiniif qabadhee dhufeetiin jira viidiyoo kana keessatti bilbila allagu akkasumas bilbila iskiriinni isaa dhaamee isin darare akkasumas humna isaa humna gadi aanaa paaworii ga'aanarra kan jiru akkamitti akka itti sirreeffatan bilbila tokkollee yoo qabaatu baate bilbila garagara irratti bilbila lamarratti isin argisiisa kanaafuu hamma dhuma sagantaa kiyyatti like share subscribe gochaa yoo nafaana turtan bilbila keessan harka keessaniin otoo mana elektirooniksii hin deemin harka keessaniin tolfatuu dandeessan harka keessaniin bilbila keessan sirreeffatuu ni dandeessan otoo nama itti hin barbaadin jechuudha viidiyoo kan hanga dhumatti yoo hordoftan marree hordoftoota kiyyaa chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatina akkasumas viidiyoon dabalataallee ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina yaada qabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaa viidiyoon kunis akka namoota baay'ee bira ga'ee namni irraa fayyadamuuf please like share gochuu hin dagatina amma kallattii maaniin kara barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti bilbilli keessan yeroo namni isiniif dawwale isin harkatti goggogee yoo hafe akkasumas appilikeeshina tokko tokko irratti jechuudha yeroo isin suuraa kaa'uuf deemtanillee goggogeetuma isin harkatti hafa jechuudha suuraa sanillee isiniif hin kaasu hanga daqiiqaa takkaa yookaan hanga sakandii 15-30 jechuudha edduun dhaabee ammallee jechuudha deebee isiniif dalaga jechuudha isin harkatti ni oowwa kanaafuu furmaata guddaa kan ta'u viidiyoo ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe jechuudha isteepiyaan isinitti argisiisu kana sirriitti yookaan hordoftan ta'e bilbilli keessan amma booda otoo hin allagin akka barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyya appilikeeshina tokkollee osoo hin fayyadamin itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha hamma dhuma sagantaa kiyyatti nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya otoo fagoo hin deemin sitingii bilbila keessanirra seenuun sirreeffatan jechuudha nama sitingii keessa seeneen jira maal gootan gadi buutanii jala kanatti developer option ka jedhu kanarra cuqaastan bilbila keessa yoo developer option ka jedhu kana hin qabne ol deebitanii kunoo isuma biratti about phone ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootu sana booda software information ka jedhu kanarra ni cuqaatu sana booda akkanatti isin dhufa build number ka jedhu kana yeroo torba irratti cuqaastu daftanii quba keessanii takka gootan jechuudha sana booda hordoftoota kiyya maal gootu akka kanaan isiniif kunoo developer option akkanatti isiniif warra developer option hin qabneef jechuudha bilbilli keessan sana booda developer option irra ni cuqaastu hordoftoota kiyya isa kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii gar fuulduraa deemtu kunoo akka kanaan jechuudha sanduuqni kun yoo akka kanaan banaa jiraatte banuma dhiiftanii jechuudha amma kiyya bannaatu bane malee duraan cufaa jirti keessanilleen 100% cufaa jirti ni bantan jechuudha isa kana sana booda hordoftoota kiyya maal gootan asirra gabbuutanii kunoo graphics driver ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan isinii dhufa isa kanallee on gootu jechuudha ni bantu sanduuqa kanallee akkana bantanii dhiiftan jechuudha appilikeeshinni isin bilbila irraa qabdan hundumtuu sooftiweerri isin itti fayyadamtan kunoo akka kanaan asirratti isinii dhufa jechuudha wanti isin bilbila kanarratti fayyadamaa jirtan akkanatti isiniif dhufa dursitanii wanni isin beekuu qabdan yeroo isin appilikeeshina kam seentan bilbilli keessan isinirratti dhaabbata isinirratti cufama iskiriin isaa yeroo akkam isinirratti goggogee hafa yeroo namni isiniif dawwale yoo ta'e foonii filattu jechuudha manuma bilbila san filattu yoo yeroo feesbuuka seentan isin harkatti goggogee hafe feesbuukuma filattu jechuudha as keessaa maaliif amma maqaan maqaan aappii ani itti fayyadamu hundinuu akkeessa jira jechuudha amma fakkeenyaaf tokkuma fudhadheen isin argisiisa amaarik dictionary ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaaseetiin isin argisiisamee hordoftoota kiyya fakkeenyumaaf isin appilikeeshina isin fayyadamtan isintu beeka jechuudha amma amaarik dictionary ka jedhu kanarratti ani yeroo tokkoof hin cuqaasa sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan naa dhufa kunoo default fi akkasumas gama gadii kanatti jechuudha system graphics drives ka jedhutu naa dhufa isin kan gadii kanarra kaayyattanii jechuudha default irraa dhuftanii kan gadiirra kaatanii of duuba deebitu jechuudha yeroo isin of duuba deebitan haala kanaan isin dhufa hordoftoota kiyya amma fakkeenyaaf aappii isin barbaachisu hundaa'u amma asirratti illee intiroo ka jedhu kanarra illee yeroon cuqaase jechuudha haaluma saniin naa fida jechuudha aappiin hundinuu jechuudha default irra jira jechuudha kanaafuu isin maalirra kaayyattuun isin hin jedhe hordoftoota kiyya kun akkuma argitan system graphics drive ka jedhu kanarra
kanarra ni kaayyattu jechuudha sana booda of duuba deebitu as keessa deemtanii aappilee isin barbaachisu hundumaa aappilee yeroo isin bilbila fayyadamtan bilbila keessan goggogsee isin harkatti hambisu ni beektan jechuudha kan bilbilli keessan sirriitti irratti oowu karaa kanaan deemtanii sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha egaan hordoftoota kiyya bilbila developer option ka jedhu kana hin qabneefoo furmaanni isaa maali jettanii gaafii isinitti ta'in kanallee bilbila birarratti isin argisiisa developer option ka jedhu kana bilbila hin qabneef bilbila birarratti isin argisiisa fakkeenyaaf amma bilbilli kiyya kun akkuma argitan hin qabu jechuudha amma yeroon irratti tuqe graphics illee hin qabu jechuudha kanaafuu akkamitti isa san sirreeffatuu kan dandeenya kajettaniif bilbila birarratti isin argisiisa waan an screen irratti isiniif barreessu kana setting keessan irratti barreessaa keessaa baafadha GP watch ka jedhu kana hordoftoota kiyya isa kana akkanuma barreessanii ni baafatu bilbila setting keessa ni barbaadu sana booda kunoo bilbila qalama diimaatti isiniif mare kana isa kana irratti ni argitu sanduuqa kana ni bantu jechuudha yoo sanduuqni kun cufaa jiraate ni bantu jechuudha tongilii kana on gootu jechuudha sana booda jala kanatti mallattoo ida'uu jira pilaasii tanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha akkuma argitan yeroo isin asirra kilik gootan haala kanaan isinii dhufa tongiloota fuula dura jiru kana hundumaa ni bantu jechuudha sanduuqa kana jechuu kiyya hunda kana yeroo bantan jala kanatti gadi buutanii okay gootu jechuudha hordoftoota kiyya inni kun cufaa yoo jiraate ni bantu sana booda okay gootu jechuudha haala kanaan bilbila keessan guutummaan guutuutti jechuudha harkatti galfatu ni dandeessan bilbilli keessan kana booda waan oowwa jedhame in himatu jechuudha akkasumas gogee isin harkatti hin hafu jechuudha yoo vaayirasiin garagaraa kan seenu ta'e malee humni isallee yoo dadhabaa ta'e saffisa hin qabaanne jechuudha bilbilli kuni akka saarukatti dalagaa jechuudha sana booda hordoftoota kiyya itti fayyadamaati ana gaafadhaa maaliifi barumsa tokko itti fayyadamanii waan tokko irratti ilaalanii check godhaniiti sana booda yoo sirrii ta'uu baates mormii irratti kaasan qeeqa irratti kaasan soo kanumaaf waan kana itti fayyadamaa bilbilli namoota hedduu ni allaga akkuma beekamu ni goggogaa jechuudha kanaafu bilbila saniif furmaata guddaa kan ta'u viidiyoon kuni ani waanin ufii kiyyaaf itti fayyadamee beeku waanin ufii kiyyaaf itti fayyadamee bu'aa irraa argadhe malee asirra isiniif hin fidu hordoftoota kiyyaa kanumaafuu jechuudha viidiyoo har'aa kana akka itti gammaddanii fi warreen bilbilli keessan isin harkatti goggogee hafuu bilbilli keessan isin harkatti oo'u keessafuu yeroo namni appilikeeshin akka imoo wasaappii telegiraamii irratti isiniif dawwale sakandii takkaaf nama san jalaa isiniif hin kaasu goggogee achumatti hafuuf jechuudha formaata guddaa ta'a jedheetiin amana jechuudha kanaafuu viidiyoo har'aa kana keessa namoonni hedduun jechuudha gaafiin keessan akka isiniif deebi'e abdiin qabaa jechuudha warreen silkiin keenya nu harkatti dhaamaa akkam goona please viidiyoo nu hojjedhu jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatantu jira jechuudha anilleen gaafii keessan san irratti hundaa'eeti jechuudha namoota baay'eetu gaafate waan ta'eef anilleen viidiyoo kana isiniif hojjechuuf dirqamee jechuudha yeroo hundaayyuu yeroo gaafii na gaafatanillee gaafii namni tokkoffarratti gaafate yookaan lammaffarratti gaafate akka viidiyoon irratti isiniif hojjetamuuf gaafii masan irra deddeebi'aa isin warri duuban dhuftanillee sanuma gaafadha sababnis viidiyoo ni hojjetama jechuudha dirqama jechuudha gaafii hordoftoonni baay'atee gaafatu ni hojjetama jechuudha viidiyoon dirqama irratti hojjetama soo kanumaaf akka saniin gaafii gaafadhaan isiniin jira hordoftoota kiyya viidiyoo kana akka isin gammachiisu abdiin qaba viidiyoo kana namoota hedduu bira ga'ee hiriyoonni keenya warreen hin beekne kan beektanillee warra hin beekne akka irraa fayyadamuuf sheer godhaafin isiniin jedha hordoftoota kiyya nama hunda bira akka ga'uuf viidiyoo kana sheer godhuu hin dagatina viidiyoon keenya kunillee namoota baay'ee bira akka ga'uuf please like tuquu hin dagatinaan isin jedha laayikiin gaatii isin gaafattu hordoftoota kiyya laayikiin isin tuqtan ana jajjabeessiti hamilee naaf taate hordoftoota kiyya akkaan waan baay'ee isiniif fiduuf na fayyada jechuudha waa baay'eetuun harka jira barumsa teknooloojii walqabatu haala ammayyaatti walqabatu jechuudha barumsa baay'eetuun harka jira jechuudha hordoftoota kiyya akkaan waan isin barbaadan hundaa'u isiniif fiduuf laayik tuquu hin dagatinaan isin jedha yeroo hundaa'u yaada keessan naaf gumaachuuf harki keessan gar fuulduraa malee gara dugda duubatti akka hin deebinen isin jedha anilleen barumsa isiniif dhiyeessuuf dugda duuba osoo hin taane gar fuulduratti kan duriin daran cimee akka itti fufu abdiin qaba maarree isinilleen viidiyoo laaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisa keessan bilaasha barumsa isiniif dabarsaa jiru kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhaa chaanaalli kun chaanaala barumsaati akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf hordoftoota kiyya mallattoo all notificationii tanarra kaa'atuu hin dagatinaan isiniin jedha yaada qabdannuu gumaachuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana